Jirra jirtu jecha uummanni keenya har'a ganama subii kaanee mana rifeensaa deemnee mataa keenya diddiqachuudhaaf qophoofnee fuula keenya iskiraayibii eegannee akkasi fataa shaashaa zanaa jecha qophii qabna qophii takka yaa'u yaana akkasiin jaa mataa keenya duuba qaaba filannee tottolfannee qalama dibannee shaashaa jennee yeroo xiqqoo booda fuulli keenya waan fakkaatu waliin ilaallaa akkanatti gaa fataa zanaa jechaa jirra. Hedduu bareedaa guyyaan irraa guyyaa bareedaa ture yeroo xiqqisha booda fuulli keenya kuni hedduu takka bareedaa akkasitti fataa jechaa jira kan warri fataa jechuu barbaadan nu bira kotaa tolfadhaa rifeensaa fi fuula keessan bareechifachuudhaaf nu bira amma kaanee iddoo dhiqataa yaa'u yaana iddoo dhiqataa dhaqinee ciifnaa miniiti sadi booda amma fuulli keenya waan fakkaatu ni gartanii eegaa walumaan haa ilaallu isin jenna meegaa yeroo xiqqisha booda shaa dhufnee jirra kunoo kongiraa isin jenna. Yeroo xiqqisha booda shaa dhufnee jirra kunoo.